Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akka anwar keenya fayyuma sabboonaa Oromoo. Jira rabbiin galata akkam? Jira anwar keenya akkamati? Jira rabbiin baguma walumaan baga jiraanni siiniin jedha akkam jiruun jireenyi? Jiruun daawwitiidha amma geenye kan boruu situ beeka osoo jennuun as geenye. Sirriidha gaan kan borii rabbuma keenya beeka. Rabbiin ittiin kadhachuun immoo barbaachisaadha. Anwar keenya ani durallee si beeka. Sirboota kee baay'ees nan caqafadha. Ifama kan bilbila kee kana nama ta'e irraa fuuneetu immoo nun dubbatiin gaan namni dhugaa dubbatee walitti deemuu wayyuure. Sila namni kijiba dubbatu numa ba'a kijibni jedhamni Oromoon. Dhugaadha. Kan si jechuu barbaade. Mucaa Abdii jedhamu tokkorraa bilbila kee argadhe jedhee odeessaati akkasii bilbila kee jalaa fuunee si bilbilee sattillee himne. Yaada tokko si gaafachuu barbaadeen namatu na erge beektaa? Anwar keenya mucittiin tokko nu bira jirti. Duruma sirba keellee caqafachaa mucaan Riyaad jiraachuu keellee sirriitti beekti si gale. እና ከናፍዩ እስቲ ጋፈኒ bilbila Anwar argadhe ምናምን ጀዴ ኦዴስ ሰና bilbila kee atte akkan siyaasofsiisu barbaadde mucittiin na bira jirti gin ofiishe siyaasa'uun barbaadne ana akka siyaasofsiisu barbaadde yaanshee ana akka siyaasofsiisu barbaadde si gade kanaafiyyu xiqqoo waa siyaasa'uu barbaadde ni amma na eeyyamta yaani biziidha Ayyee tole. Daqiiqa shamboota nalli tadeeftee jiran. Ata'uure? Daqiiqa shamboota bishaan amma maaliif jedhe waan nyaatu gabataatu dhiyaatee nyaatuudhaaf ammasii. Kalas nyaata keessatti isaati firii taatutti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 booddee si dawwala shaanoo arkeenya sanyii koo. Allo? Ala Anwar badhaani nyaatee kaate? Ayaan wal garraayoo barana ba'ee ayaan nu jettanii. Nyaannu hin jenne bari nyaannee maa xiqqoo turii nu deebisi jette gaane akkas ture dura nyaannu jedhama ture. Hojii bahannoo jedhan nama eegaa amma ta'u jedhanii. Gaana rakkoon qabu ariifattanii beeloftanii jirtu jedhee callise anis nyaannuun gaana aadaa Oromoodha miti. Amma baanee sirriidhaan ayaan nu jedhanii eegasii yaadda. Si komannee jirra bari nuti akkasuma jechaa ture. Amma nyaattanii Anwar keenya? Nyaanne. Geessistanii jechuudha. Ani maqaan koo Saariinaan jedhama. Saariinaa maqaa sirriitii moo maqaa FB'dhaati moo maqaa laa maqaa FB'dha. Yaani gaan maqaa FB'dha malee maqaa dhaloota koomti Saariinaan. Akkasi. Saariinaan jedhama Anwar keenya yaani na beekuu dhiisuu dandeessa FB beejii guddaan qaba ture gin na jalaa gubamee jira amma fayyadamaa hin jiru. Akkasi Anwar keenya. Amma haasa'uu dandeessaa? Yaani gaan akkuma jalqaba sii kaase xiqqoo siyaasee natti fakkaata. Akkasidha silkii kee Abdiirraa fuuneetu akkatti himne yaani osineetudha. Sakkatti taate beekna bilbila. Bakka jira inumaa tomma akka waa walii galuu walii taatee kan dabaraa kana kadhachuudhaaf jechuudha. Abshir garbuumti nu agargaaru nuti biyya keenya baalee rabbiinuma nu gargaara jedhee yaada qaba. Waa xiqqoo siyaasofsiisuu hin barbaadan Anwar badhaanii keenya. Mucayyoo tokko si beeka ture Anwar. Yaani artistii kana gaan namni baay'eetti dubbachuu sodaata dhiifama naa godhi. Yeroo duraa bilbila kee barbaadaa turte akka dingataan naannoo Anwariin argadhe jedhee odeessaati bilbila kee bilbila fuuteetu akkaan siyaasa ugoote si galee hiriyaan koo
xiqqoomee Anwaariin na asofsiisi yeroo baay'ee sirba saalan hordofa akkasidhaa jetti. Yaani akka yaada isheetti xiqqoo jaalala waa sirraa qabamte natti fakkaata. Akkam dhiifama gaannaa godhi malee kun rakkoon qabutti si hima jedhee natu nan asofsiisa jedheeni. Egaan jaalalli kanuma argite irraa nama qabdi. Jaalala qabamu jechuun illee sabboonummaa ofiirraa waan illee yoon qabu jechuudha. Gaan sii galee jaalalli kennaa rabbiiti. Sirriidha sabboonaa keenya kana nama beekuuf beeka. Sirriitti akkasi karoonaan qabamuun jaalalaan qabamu wayyaa. Jaalalaatiin miti karoonaan qabamuun jira minire ana keenya jaalalli ganaa waan baay'ee wajjin uumu. Jiruuf jireenya ofii gara fuulduraatti gammachuus waan fe'es wajjin dabarsuus jira ganaa wajjin bashannanuus jira waan baay'ee jira jaalala keessa. Waan mattaati waan addaallee osoo hin taane waan dhiiraatti hinjigaa. Jaallatte natti fakkaata gaani na itti naase ati na dubbadhu kunis hafuu keenya dhagna Oromoon aadaa akkasiin qabu angin baay'ee ijaasi jaallattee jirtuuf tisi man jedhe malee gaani isheenillee kana saalfatteetti kana dhiirrillee yoo kaafate malee dubartiin gaafatu illee akka aadaa keenyatti sirrii miti natti fakkaatu dhiifama xiqqaate illee nama ijoollee safuu hin qabne nun sa'iin okkee ani illee rakkoo ishee ibsuu fi barbaadeen hiriyaa ishee jaataate ijaan ta'e. Waan akkasiillee yaatu rakkoo qabu. Garuu jechuun isinis akka dararamtu akka. Aloo. Alaana dhiifama shaana na jiran irratti fixee. Amma shaanatti bootee haasa'u irratti sodaattu. Xiqqootti godheen shaana dhagaadha barisa dhagaa irratti guutamudha elektiriikii irraa miti. Bakkee taa'ee siyaasa waan ture sararqee fudheen. Anaan keenya dhiifama adda sirraa ciccite yaani. Akkas yeroo kenna alaattee mana na asofsiisuuf galatoomi. Eewaa kanuma gaane ani kanuma sitti muufidha yaada keemmoo naan ibsine ati. Yaada koo jechuun yaada biyya akkam jechuun namni yaadnummaan kun waan jechuun akka tokko natti ta'ee garuu yaalallee qofaa yaalala gurmaatu jira antarri yaalallee qabaachuu mala jaartii qabaachuu mala sagalee gaawwanni jedhamu namni sun akkanaa jedhameedha. Akkana jaalallee qabaata akka jaartiin qabaa ammoo akka gurmaatutti si jaalladha namni sun akka hamileen isaa waan taane jechuudha. Waan akkasitti walummaan deebi'uu salaadii osoo hin jiraannetti wanta kanallee itti meen jira ani Anwaar kun anamma waa'ee keen beeku sirba kee caqafadha malee riyaad jiraachuu keen beeka malee waa'ee keen beeku isheen jalqabaa si caqasti dammoo bilbila kee nama beeku muunni haasa'u dhageessu immoo baay'ee keessa galtee sirba kee ilaalutti kaatee si jaallatte fakkaata achi ani natti iyyuu himte malee nama biraatti hin himne jennaan bakka kunillee aadaa keenya keessa hin jiru. Anwaar ilma Oromoo tokkodhaan si gaafadhe waan jiru siif hima jedheeni anatti tasgabbeessee ni jira si galee Anwaar keenya. Galatoomii anillee jedhe jaartis qabaa jaalallees qabaa jennaani gaanii akkasumaan meenaa gaafadhu jette anillee kana shakkeera. Isheen illee beektu waan kana gadi fageessitee beektu Anwaar keenya galatoomii baay'ee si jaallanna si kabali nagaan. Ofitti amantee jaartii qabaachuu kee dhala qabaachuu kee kana dhugaa ba'uun keeyyuu baay'ee natti tolee jira sabboonaa kun. Bravo. Anwaar keenya gaani biraankisii godheen jira Itoophiyaa abdii irratti abdiitu kan jedhu irratti
Pranka kana dhufne gaani si goonee jirra tayyib xinnoo wajjin bashannanaa nu harkeenya wajjin walitti dhiyoo jirra. Qaamaa wal arguu walitti deemuu yoo baanne mee akkasuma qilleessa gidduu keenya jirtu wal bashannansiisna jennee keenya yaada kana buqqisiisnee sii dhufne sii galee. Galatoonatillee waan badaa dubbatteen jirtu artistoonni keenya waan badaa kan dubbanne tamannaati waan kana si gaafanne dhiifama. Anu harkeenya gara fuulduraatti ati weellee babbareedduu kana nu biraan ga'aa jirta. Sabni Oromollee baay'ee si dinqisiifata. Yaani biyya gadi ba'anii ol deebi'uun sodaatamu keessatti ati xiqqoo yaada kee akkas buqqisiistee nama biraan ga'uu baay'ee namni si jajaa jira. Baay'ee ajaa'ib yaani baay'ee si ajaa'ibna jechuudha. Kara fuulduraatti akkam waan dabarsitu qabda? Gara fuulduraatti asitti waan yaalulee natti fakkaatu maaliif jennaan isa kana dalaguudhaaf waan ta'e anatu beeka. Hedduu ifaadha asitti sagalee akkan ta'anitti waraabama waatsaappiidhaan waraabdaa achi biyyatti muuziqaa irra gaggeessuudhaafis. Waa baay'eetu jira namni beekuun beekaa garuu akkas ta'ee ammasitti dhufee hojjetanii yaadu garuu kana ni jira jechuudhaaf amma kana yaale. Sirriidha. Kanaaf amma asitti yaadni jiraatu siyaasa qabsan yoo waanaa dhufan qabadhee waan biyya galee rabbi nagaan waaqayyo yaada jedheetiin malee asitti qabuun ulfaata hedduu ulfaata. Hedduu ulfaata bar biyya kana keessatti ati yeroo duraa akka tiriyaa jirtu hin beeku sirba keenan caqafadhaa garuu dhiyoon naga'ee gin baay'ee na ajaa'ibe biyya kanatti jechuun baay'ee nama gaariidha ati baay'ee ulfaata sirriidha. Biyya kana mirgummaatiin jiraachuun baay'ee ulfaata akkatti fuftee sirba babbareeddullee nu caqasiistu si eeggannaa siin jedha. Saba Oromoo ummata Oromoo si deeggaranii si jaallatanii si kabajanii faamsa qabdu kanarratti dabarsuu dandeessa anu argeenya galatoomi. Si aan qabu tokkummaa keenya cimsuu qabna bakka jirru. Sirriidha. Garummaa jirus akkuma jiru ta'ee jechuudha fi galee namuu amma Oromummaa keenya irratti cimnee bakka jirru. Caqasuu waldageeffachuu wal osoo waliin tuffanne ammoo. Wal kabajanii sirriidha dogongoroo fi wal ibsanii. Akkas ta'uu qabnaa waan qabne akkasitti galmaan keenya malee wal faffacaanee walii qeequudhaa fi asuma wal baaraa ooluunis waan gaarii miti jedha. Sirriidhaan harkeenya hima. Gama artiitiin isinis horriitti jirtan jabaadhaa jedhaa nullee akkanumatti yaadaan nu gargaaraadha. Yaadaan isin gargaarraa isin jabaanna wal jajjabeessina wal bira dhaabannaa nu harkeenya galatoomi.